Bakash, malam sebab aku nak kayu. Ayah kan kau macam ni kau itu. Aku kau macam kau kasih tahu kamu aku macam ni aja ni. Are amma ke baju amide amma manati galen down sagale dai masin nage sa shedi kenni akashi akad dubbisu nan goda. Betul baba. Angkana warung jarum kamu ni. Ada aja ada nama lo. Coba kita tabasa, sadar baju tabasa. Osok cici kan anu ko ai dapat kata lo mal god. Ini antara kau sama tidak laga olah tu kalau udah mal tu suka cici. Hai. Mal ku much ajalatan. Wah kayu. Guard. Mana kerap minna ma kana wala kana jetta. Surane. Desi, ni. Intara ko ma ini much ajal malaka ini. Oh kata sekolah aja kan kalau kau ni. Apa erani? Ini sekolah ada juga video orang bahasa seperti perang kita lagi. Ada lagi. Ada kan orang mau dinasti kawan suri. Lah juga ada di bahkan isu nak gaya figure fan. Mana puni? Mana arti apa dalam ayo lagi. Uga sirat sitti qosaatu dhaani bakka qiisuun ka'ee dhufaaraatti oolni kakatooni mucammaa sobaan kakatadhee tarani an namatti sirkina muraattaa saanse. Ati nagaadhaa boy. Intaa koo nagaan jira reefu biddeen toshee dadhabeen achiin xiqqoota gadi ciisee ganama barii ka'ee. Soba inni. Malee ati deemnee. Maa intala hogganaa ji'a beeqa tafe. Wayyoo naase. Nagani fararri waaqasni baay'atu hordoftoota chaanala keenya marti keessaan jirtu nuun nagaa irraa hafa qabna nagaan nu bakka jiru simbira illee jiraatu jecha amma siistiritti dawwalee piraankii ajaa'iba tokko irratti hojjechuu barbaada maal akka hojjennu walumaan haa ilaallu jechuudha maal akka isheen jettus maal akka isheen gootu waliin kan daawwannu ta'a jechaadha. Namni bultee. Jirtaa akkamati? Jiraan gosaa galatu. Nagaa rabbii tajaajila. Kana ganaa taatanii. Amma jechuudha. Yoo. Gaaddisitti bilbilinaan gaaddisii silkina irraa kaasuu iddee. Maal laafalta? Maal? Ganaa reefu hawwijii ishee ganaa ji'a reefu hojii torba seenaa artii jedhi. Edda galgala ijoollee lakkuu lama deessee. Wayyoo. Ijoollettiin immoo ciruma habashaayyuun fakkaattu adaadii wayiiti. Mataan ishee lulluucaadha bakka kiyyaa miti waan ta'eef ani isheen baduu barbaada. Isheen baduu barbaada. Maal taate ijoolleen immoo maal taate? Adiidha bakka isheen habashaan fakkaattu ijoollettiin. Manni maaltu na qorree ijoollee isayyuu lakkuudha. Ati maal taate deesee kan takkeef? Bakka nan badaan taa'u. Ati mee saree? Saree nan hin jedhin. Qoichi wanti gaafadhaati waa humna garaa natti ni gaa'e maali? Ati kan keessa mu shakkireeti moo? Bakka silumayyuu waan shakkee durayyuu gaafadhee tureera. Bakka ijoollettiin isa lakkuudha isa adaadiidha bakka ciruma waan fakkaattu yoo qabdu nan fakkaattu. Maal saree ganaadha kan maali okkisa namummaa godhattee si fakkaatti reesina? Maali? Bifa namummaa yoo godhattee si fakkaatti ree? Maal bifa namummaa kana caalmaa maal godhatti? Nama amma koo bifa bakka faranjii fakkaatti malee koo ijoollee nama habashaan fakkaattu koo Itoophiyaan fakkaattu waan tokko. Na amma isheen intina ardi namni mana keessa muka marqaa yeroo bakka heddan bakkee irra nan badaa. Surree tokko bakka kee surree tokko baafadhe nan nagaa kan caalmaan isheen qabu nan badaa biyya kanaan taa'u. Wayi gaashii noormaalidha moo miti ijoollee? Ijoolleen noormaalidha maazirii ishee dhufaa yeroo bakka isaan fudhatanii eegala yoo barbaadan. Maqaa Yesuus Kiristoos maalota yaasa haadha of akkasuma hin jedhe. Inni maalan godhare? Kalau kecil ada ini ada warna kamu sih jelas.
nagaa buusi jiraaddu. Nagaa tangole mbuusa koye bakka tangole mbuusa manne isayyuu kana lakku isayyuu bakka ma ijoollee isa ugana daa'ima nama atetta maalin ishee guddisaani intina maalin kana ishee guddisaani bakka baduun filadhaani badu yoo achi hararittan badaani. Awaa kayyoo jiraataati. Maali mee koy waanti gaafadha. Durba lama sayyuu tu dhiira tokko durba tokko taatee illee fide durba lama sayyuu. Lamaan ishee durba. Mataan isaanii immoo jechuudha. Lamaan ishee mataan ishee durra gagaa mataan ishee baay'ee dhedheeraa. Ba lakkee kennis hin jedhama ta'uu danda'a. Isaanis hin qabu lakkuma zarii isaanii keessa hin jirti ko. Amma mee maalo gochuun danda'a re'aan waan hin godhu qabu maaliif akkasitti naasa'inii kaa'ee samma. Bakka adda addumii ani birrii amma birrii 2,000 of harka qaba nan bada bakka nan deema amma dirdaawaa makiina qabachuu deemaa jira. Maalo akkasitti haasoftaa ati nagaan qabdu. Hojii isin hojjedhu dhimma isheen qabu bakka hiikee achitti caatii nagadee jiraadha. Waa qabu. Ishi maal godhure? Mee maal godhe naan jettaa tuttusitee maal goota? Maal goota eessi bakka asina kan teeteera bakka mambu'aati waan makasiyaa ta'uu nageenyi fi maaloo akkuma gadi bitti nagaan jiraatu maal ta'ani? Isti gaaddiseedha dawwaliitii waan gaaddisen jettu na hubachiisi. Eessi bakka qoon isheen kan bilbilaati. Abbafattis nan bilbilee nan gaafadhaan bakka waan kana keessa jiraachuun barbaaduun wayii ofan ajjeesaa wayii nan badaan biyya kana hin taa'an. Maal taate biqiltoota sagalee waaqayyoo dhageessee galtee gaafa akkasitti naamuuf akkamittiin ilaalama gaafa fuula waaqayyoo dibachiisu. Bakka maalan godha reessi la'uu isheen dura. Bakka Yesuus Kiristoos akkasuma. Kaatii guuttadhanii gaafachuu bilbilaati. Ammalee akkasitti isa maal akkasitti naasa'in naasa'amu akkasitti. Durannee isheetu gaafachuu na keessaalee maal godha amma isheetu maal hojjeta. Ishee taaftettayi? Anganama bakka galgala isheen akkas taanaan bakka nachi yeroo sana abdii kutee isheetti saasaa hin jiru nam tokkotti dubbatan jiru. Waaqayyoon. Rabbi. Isheen mana qorichaatti. Mana qorichaatti fuudhanii galanii marqaa ruuna keessa ta'an. Nagaan dhiyeessee moo kun? Waan tokko hin taane naguma dhiyeessee lamaan ishee. Waaqayyoo. Mana keessa amma daa'imni itti lama taatee Ati beekta qabu namooti taata qabu nama barsiisa waan ta'eef. Bu'aar dammeeti. Yommuu takkannaan jettee boo'ee miti maal? Bakka boo'ee dadhabinni isheen maatiin namni jajaati mucaa godhata bakka maalumaaf iyyuu. Wanti godhamu hin jiru bakka mee fala maallaa mal taate fala dinaa faltu natti. Nama akka kootti mee maaloo kan gaboo godha miti. Akka kootti maaloo nagaa maaloo jiraatu jedha dhugaa waaqayyo waan akkasii naase. Zim jedhee guddisu bakka. Guddisu afaan gosa reessi tola maali qabde reessa reessi. Zim jedhee guddisi naan jettaa. Maaloo haadha maaloo. Bakka maala eessa baakon na kaayyuu. Ayyaa kan tokko hubachuuti moo hin jedhu. Amma tokko hubachuu bakka sittaa tokko moo dhuguma akkasitti yaadeeti. Haree amma kee hubachuudhaan miti amma manatti galeen daa'uun sagalee daa'imaa sinna geessisa isheetti kennee akkasi dubbistu nan godha. Kan kana waan hin jedhu qabuuti. Jarba gochuuta baasa. Sada gochuuta baasa. Uccise kana nu ko ay laphee qaxeree maal goota. Inni intala kosa irratti dalagaa olaati kare hunda maaltu si kakachiise. Hay. Maal kun mucaa jallataan? Waaqayyo. Bohaarti. Maayina turabbiin namaaf kana waan akkana jetta. Surraane. Deesi. Intala koo maayini mucaan maraa ta'ee. Ofatee si qoraa jira intala koonni. Inni si qoraara dhugaadhaaf viidiyoo waraabaa sirratti biraankii dalage.
Laa dhugaa rabbi bakka hin ciisu hin dhaga'ee fiigee dhufe ani. Maal inni kuni? Dhugaa asirratti sitti qoosaa ture ani bakka hin ciisuun ka'ee dhufaara itti oolni kakatuun mucammaa sobaan kakatadhee tarani an namatti silkii nama biraatti haasaan se'e. Ati nagaadhaa boy. Intaa koo nagaan jira reefu biddeen toshee dadhabeen achiin xiqqoota gadi ciisee ganama barii ka'ee. Hin soba inni. Malee ati deemne. Maa intala hogganaa jee qatafe. Wayyoo laate. Naa ajjeesse dhiisi dhugaa waaqayyo kan inni na bootisu moo. Sirratti ani sitti meenni sirratti gaaddisa irratti dalaguuf ka'uun ol irraa kaasuu didde isheen. Isheen charchii dhaquun ooltu. Yoolle surraani. Gaaddisa takkeetti nimishi gana gaaddisa irrattis gudiin godha waan ta'eef akkeetti dubbatin gaaddisetti. Isheen amma kana naatu inni laa sirratti dalagaa oole. Awwi. Bakka namni dhaqee naasa hin ta'in garuu ammanni kana naas jedhe. Kanaafuu laa waaquma si oolche malee qoramtee oolte waaqa. Dhugaa waaqayyooti waa manni bakka nama ishee dhugaa dhadheen bu'aadha. Maal intala koo namni akkamitti si jammar ji'a torbatti daa? Maqaa Yesuus Kiristoos waaqayyo narraa si haa eegu garuu. Kan kootii miti kan jedhu kana mee qoy guyyaa takkitti daa'ima isa fakkaattu gurraattii lafatti agarree tooni akka bu'anne qoy. Nim jedhatti. Akkasitti maal hin jedhee danda'u? Sin fakkaattu maal miidhagdini aannan keenya miti ijoollee lakkuun immoo nuuni ijoollee lakkuudha waan ta'eef aannan keenya miti hin jedhee. Inni intala koo hin kakatame kanaan immoo kakachuu sirrii miti koo. Hayi. Maqaa Yesuus Kiristoos waaqayyo si haa eegu. Ani daal obsee dadhabeeni eewutti qoosaara gaafan ka'ee dhufuu sirratti inni. Namboe ko dhugaa waaqayyo sakum nagaraan boe man maani ko nanne esmidi. Lakkibe laabe daa'imni aguu wanni ni na dafeer daa'imni warra adii fakkaate bilaabina yoo inni jedhudha ko. Bakka muudii natti qabatte innaa ta'u rakkoo qabu nagaadha minni garuu. Nagaa koo dagalata rabbi. Maal hojjetta? Anuma tokkoyyuu ganama barii ka'ee laa ibsaan na jalaa baddeedhee biddeen tolfadhee deebi'ee xiqqoota ka dadhabee naan ofirra gachiise. Inna nagaa ammoo kanatti ka'ee gidiraa akkasii dalageen irratti. Maqaa Yesuus Kiristoos irraa waaqayyo ani koo namni silaa sibiileen qabu waan ittiin gaafii guuttatu liqeeffadhee gaaddisetti filachaa jira dhugaa waaqayyo. Miskiina adizim jedhe amma gaaddisa irraa kaasuu diddeeti inni gaaddisa irratti dalaguuf amma. Kamisa garuu ati dhiisi amma ittiin bilbilin inni irratti dalaguu dhadheeti ishee irraa kaasuu didde. Eessanoon bilbilu maalan godha silaa waan dhugaa waaqaa irraan qabu namni keeffadhachaa jira malee. Inti bilbilii ishee laphee ishee waa isheen gootu laalaati. Ayyaana ajjeesu waaqayyo gooftaa. Aadde irra bilbilaa ka'ee. Achuma nafti jedhee sodaadde yoo ta'an hunduu jedhee hin shakki. Aaddeetti waan akkasii haasa'in gaaddeen hin duudila. Qoosame inni dhugumatti waanuma salphaatti fakkaatame qaldii qoosanii miti koo kun si jammar. Waan akkasiif haasa'in gaaddeen hin duudila akkasitti dhugaa waaqayyoo. Bakka. Maalumaaf ooti ati garuu nyaatamteerta ganama. Baay'ee aleen waaqa baay'ee muudii natti qabatamedha. Guyyaa tokko laalta ka viidiyoo kana waan inni godhee sirratti dalage. Nagaan ooletti guyyaa gaarii. Nagaan isin